heerumuudhaa fi biyya dhuftee biyyatti boqattee yoo jedhan amantuuresh baay'ee nama gaddisiisa bara wanti yeroo ammaa kana keessa ta'aa jiru jechuudha. Kan isheen dhuftee gaayyuu heerumuudhaaf baay'ee garuu baay'ees hojjetteetti xumuratteetti. Dadhabbii ishee hunduma aara galfiitti jijjiirrachuuf jechuudha. Kan isheen biyya dhufte. Nagaa dhufte gaa hojii ishee fixatteetti yeroo dheeraa waggaa dheeraa. Garuu waanuma hin beekamne waan yeroo darbe obboleettii Masii jedhamtu san akkuma sanaatti jechuudha. Duuni ishee kanaallee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u. Gaa viidiyoo kana gadhuma daawwadha. Waan isin hin beekne baay'ee jira jechuudha. Waan isin yeroodhaaf isinitti hin fakkaanne yookaan isinitti hin dhaga'amne garuu yeroodhaa booda wanti sun kunoo haga du'aatti illee nama geessisaa jechuudha. Kanaaf sirriitti dhaggeeffadhaa. Ofiis of eeguun dirqama. Waaqnis nama eegaa abbaanis of eeguu qaba jechuudha. Ofii of eeganii waaqaanis na eegii jedhu. Kanaaf sammuudhaan hojjetamu sammuutu hojjeta. Kanaaf sammuun kun nu kenname. Sammuu gararraa jiru immoo waaqatu hojjeta jechuudha. Akkasidha ulaagaansa. Kanaaf ani garuu baay'ee na gaddisiiste dhuguma. Otoo dubbannu sagaleen kiyya utaalloon hin gadhiisne. Anyways deddeemaan jira midhaanis na nyaadha waan ta'eef hojii hojjechuun qaba. Kakuus utaalloon qabeetu kunoo mana oolte mana jirte jechuudha. Ijoollee bira hin deemne. Egaa hordoftoota keenya mucaan kun waggaa 10 xireedha kan isheen biyya Arabaa hojjette jechuudha. Waggaa 10 hojjette kana keessatti immoo waan baay'ee hojjetatteetti. Waan baay'ee godhaniiru jechuudha. Warri ishii warra gaariidha. Warra keessaa warri gaariin jiru nama keessaa namni akkuma jiru maatii keessaa maatiinis jira warris jira jechuudha. Hundi badaamti hundi nyaattu miti hundis hin sobanii. Egaa darbee keessa maatii babbareedaan kan maatiin ijoolleedhaan yaadan jiru. Yeroo tokko yeroo ilaaltanii wal jala darbaa jechuudha. Wal jala sin jalaa darba. Kan namoota tokko qabeenyi dhumee maatiin dhumee isaan garuu fayyaadha. Kan nama tokko immoo hunduu hojjetamee hunduu qophaa'ee namni sun umarratti hin milkaa'u. Ilaala carraa jechuudha. Waaqni waan meeqa nama miidhuu jedhama. Kana obboleettiin kun manallee ijaarratte waan hundumaa guuttattee qabdi. Namas qopheeffatteetti nama ishee fuudhu nama jaallattu walii galtee jirti jechuudha. Kanaaf hojii ishee xumurattee biyya Arabaa xumurtee kan isheen dhufaa jirtu bakka gaa'ila dhaabbattee boqonnaa fudhachuuf jireenya isaa sadarkaa lammaffaa sana aara galfiitti seenuu fi kan isheen biyya dhuftee jechuudha. Dhuftee ganaa guyyaa 15 gama. Guyyaa 15 heerumuudhaaf waan ta'eef isheen karaaleetti xumuratan waan hundumaa kanarra jirti malee nan dhukkubsadha nan kufaa nan du'aa waan tokko sammuu ishee keessa hin jiru jechuudha. Silaayyuu namni waan akkasii yaadu kana yaadu. Egaa mucaan kun osuma hin beekamiin osuma jirtu jechuudha. Osuma mana keessa jirtu hin kuftee lapheen ishee hin dhaabbate jechuudha. Lapheen ishee hinuma dhaabate. Hin dhaabbate jechuudha. Booda fuudhanii gara hospitaala Minilik geessan. Minilikiin yeroo geessanii dhaabbateera bakka hin jirtu. Maal jedhanii as qabanii achi qabanii yeroo ilaalanii maal jedhamsan libidikaamisa jedhamu san. Libidikaamiin maali afaan Oromootiin? Lapheen dadhabuudha. Lapheen ishee bakka hin dadhabin dhaabbate bakka already hin jirtu. Akkasitti mucaan kun utumallee hin yaalamituma hin ciisiin argitanii ishee mucatti kaleessa awwaalamteetiin mayin gaddadha kaleessa ishee faana tokkumaa jechuudha. Garaagarummaa qaban isheenis hin kuftee dhiibbaa dhiigaatii yeroo hospitaala geessan hin jirtu kunis hin jirtu.
nama gaddisiisaa jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf egaa shamarran keenya jechuun anis waan gochaan turedha. Anis waanuma gochaa ture hojii yeroo hojjennu jechuudha nuni boqonnaa ofiin kenninu. Amma biyya keenya keessatti mana keenya keessatti yoo xinnoon dadhabsiise boodan hojjedha inni dhiisna. Yoo nu jibbisiises immoo inni dhiisna jibbinaanis hin dhiisna. Even alaallee bitatanii nyaatu yeroo biyya ofii ta'u jechuudha. Yoo har'a si dadhabsiise jibbisiise bishaataaf fiddee boriif kaawwattee aara galfachaa hojjetta. Biyya namaa garuu kun hin jiru. Kun waan hin jirree fi isin garuu ofii kennuu qabdu jechuudha. Boqonnaa amma mucaan kun ilaalaa hojii humnaa hojjechaa turtee ol bahaa turtee gadi bu'aa turtee mana qulqulleessaa turtee osoo nyaatiin sa'aatii dheeraa turtee hojjechaa turtee kun amma namatti hin dhaga'amu yeroo jedhan ilaala. Wanti akkanaa kun suutadha kan inni keessa kee seenee si dadhabsiisaa si fixaa dhufu. Amma meeqan keessantu ganama kee ciree nyaata. Meeqan keessantu yeroo isinitti ho'u gatteessanii amma isinitti furutti waa dhugdu. Meeqan keessantu immoo osoo isin dabqisiisu bishaan firiijii keessaa fuutanii dhugdu. Kunillee sirrii miti jechuudha. Fakkeenya baay'ee sitti ho'ee si dabqisiisee bishaan qorraa dhuguu hin qabdu. Firiijii keessa bantee dhuguu hin qabdu. Maaliif jarri lamaan faallaa waan ta'aniif si keessatti waan biraatu uumamaa jechuudha. Aara galfachaa hin hojjetan. Kaawuyyeessuun uffata kaawuyyaa godhuun baay'ee laphee nama akka sallabu meeqan keessantu beeka. Garuu malee laphee nama dadhabsiisa uffata tokko sun jechuudha. Argitanitti baay'een keessa yeroo baay'ee isaa dhaabbatanii tokkosaa kaawuyyeessaa oltanii akkamitti akka laphee keessan isin dhukkubu. Asumarraa walitti qabamaa dhufaa jechuudha. Iddoo biraatiin dhufu. Suuta dhufaa jechuudha. Kana isintu boqonnaa ofii kennuu qaba dhugaa waaqa. Namni isinii yaadu hin jiru waan ta'eef nyaanni illee baay'ee murteessaadha. Nyaata nyaachuun jechuudha. Dura nyaata nyaachuu utoo enerjii of keessaa baasiin dura nyaata nyaachuu. Nyaata si fayyadu nyaachuu. Goggogduu miti. Shaayii miti. Waan aannan ta'e. Ganama ciree irratti waan killee ta'e. Waan xuruusaa. Tuunaafaa. Waan enerjii sii kennu sirriitti. Qaama kee kanallee ijaaree bakka sii bu'u. Kana nyaachuu qabdu dhugaa waaqa. Malee har'a barii halkan sa'aatii 11 akka biyya keenyaatti 11 hirribaa kaatee sa'a kaamsaa jechuudha. Kaatee mana kana naddaftee maal goote hamma sa'aatii 5 sa'a daash. Amma sa'aatii 5tti humaa hin nyaanne. Garaa qullaa dadhabaa oolte mana kana qulleessaa oolte kan lapheen kee bu'ee kun akka ammaan utaalloon na dadhabsiisaa jiru kan dadhabde waan ta'e nyaatta. Sin fayyadu kun dura enerjii kee fixeetta waan ta'eef. Silaa yeroo sana lammaffaa nyaachuu qabda dhugaa waaqa. Marsaa lammaffaa nyaachuu qabda. Baay'ee dafqaa oolte, baay'ee enerjii baasaa oolte waan ta'eef. Qoy duran fixa, qoy duran kana hojjedha, qoy dura akkasiin godha. Inni kaan immoo dhaqee sa'aatii 9tti kan nyaatus jira. Sa'aatii 9 sa'a 30 kan nyaatuuf jira. Mee maal jirtu warra akkasii dhugaa waaqa hin jirtan. Kuna booda akkanatti dadhabbichi dhukkubichi keessatti kuufame yeroo mataarra si ba'u ilaali. Guma siniin jedha. Kanaafuu anu baay'ee dadhabaan viidiyoo kana isinii waraabaa dhugaa waaqa. Baay'ee of eeggachuu qabdu. Baay'ee nyaata nyaachuu qabdu. Utaallichi baay'ee cimaa kakuullee kufaasisa akkanatti dhugaa waaqa waan namni isiniin jedhu yeroo baay'ee akka qoosaatti fudhattu sin. Akka qoosaatti fudhattu nama du'eerraallee waan hubatamu jira laala. Yeroo namni du'u waan namni sun du'e eessa akka ture maal akka hojjechaa ture yeroo ilaaltu namoonni kaan immoo akka ishee akka hin taane dhukkuba sanaan akka hin qabamne akka isheetti akka osoo aaran galfatiin toon boqatiin akka hin deemnee fi waan irraa hubatamu jira jechuudha dhugaa waaqa. Du'anii kaaniin jiraatan laal waggaa 10 dadhabuun ishee faayidaa tokko hin gooneef isheedhaaf jechuudha. Waggaa 10 dadhabdee otoo umaa tokko itti aaran galfatiin otoo umaa tokko keessaan argatiin
otoo akka hiriyaashii bakka hiriyaashiin gahiin akkuma dadhabdetti deemtee jechuudha. Kana namni yoo jiraate lubbuudhaan jiraate isa hojjete nyaata. Isa hojjetettis aara galfataa jechuudha. Kanaaf waaqni isin haa eegu, isinillee akka nama sammuu qabutti of eeguu qabdu jechuudha. Cal jettanii humaa mitiidhaan bira darbuun nama miidha guyyaa wayii.